lama barakum lama fi dammi lama akka moltan daawwattoota keenya odoo ammaaf qabannee dhiyaadden isinitti himaan Badri Yusufi barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii humnoonni Itoophiyaa keessatti wal lolaa jiran hatattamaan dhukaasa akka dhaaban gaafatan ummanni Itoophiyaa walitti bu'iinsa fi dhangala'uu dhiigaa deemaa jiruun akkaan dararamuun itti fufee jira jedhan Antonio Guterres qaamoleen hundi dhukaasa akka dhaaban gad jabeessanii gaafatanii jiru. Guterres kana kan gaafatan Olompikii Chaayinaatti geggeeffamuuf jiru irratti hirmaatuuf yeroo amnarra jiranitti waliigalteen idil addunyaa Olompikiif jedhamee dhukaasni akka dhaabbatu walii galamuu yaadachiisanii jiru. Guterres dhukaasni dhaabbatuun deeggarsi namoomaa lammiilee lolaan miidhaman hunda akka dhaqqabuuf haala mijeessaa jiran dabaluunis marii biyyaalessaa hunda hirmaachise kan lammiileen Itoophiyaa akkaan eegaa jiran geggeeffamuuf karra saaqaa jedhanii jiru. Waan ta'eef qaamonni hundi aadaa Olompikii miira lubbuu baraaruu adda addummaarraa aanuu fi nagaa dhugaaf xurree akka saaqan cimsanii gaafatanii jiru. Yeroo Guterres kana jedhanitti UN'tti qaamni deeggarsa namoomaa qindeessu oochan ammoo sababa hanqina dhiheessii boba'aa fi maallaqaa mudateen xumura ji'a kanatti hojii isaa Tigraay keessaa adda kutuuf dirqamuuf akka jiru akeekkachiise. Namoota akkaan miidhamaniif kan oolu nyaanni daa'immanii dhumatullee oochan hubachiisee jira. Waraanni Itoophiyaa ganna tokkoo fi ji'oota 5 caale akka dhaabbatuuf gamtaan Afrikaa Keeniyaa fi Ameerikaan dhiibbaa godhan itti fufanii jiru. Ministeerri waajjira tajaajila kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasaa Tulluu mariin TPLF waliin adeemsifamu ammatti hin jiru jedhan Dootshiweelee waliin turtii godhan keessatti garuu hoogganaan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el mariin alkallatti mootummaa Itoophiyaa waliin godhamaa akka jiru ibsuun mariin kunis bu'aa agarsiisaa jira jechuun torbee dabre BBCtti himuun kan yaadatamu. Godina Baalee aanaalee gammoojjitti hongeen bifa haaraan mudatee namaaf beeladoota hubaa jira jedhame. Hongeen mudate kun jiraattota kumootan lakkaa'amanii fi beeladoota isaanii lafa gammoojjii jiran miidhaa jira. Lammiilee godina Baalee deeggarsi dhaabbata hegeree Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa Sheekh Jamaal Aliyyii fi Sheekh Sufiyaan Usmaan faan garasitti geessanis kaka'umsa bal'aa yoo uumes garuu baay'ina lammiilee irraa kan ka'e ammas haalli jiru yaaddessaadha jedhame. Munawwar Ahmad dabalata qaba. Gammoojjii Baalee keessatti lammiilee miidhaaf saaxilaman gargaarsi dhaqqabaa jiru gahaa akka hin taane himamaati jira. Gargaarsi midhaan nyaataa dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa irraa taasifamaa jirus baay'ina uummataatiin yoo wal bira qabame baay'ee gad aanaa ta'uu namoonni gargaarsaaf garas imalan himaati jiran. Akka odeeffannoon arganne ibsutti godina Baalee bahaa keessa aanaaleen akka Dawwee Sarar, Raayituu, Sawweenaa, Beeltoo, Dawwee Qaachanii fi Gololcha keessatti hongeen mudate hammaataa ta'uutu himama. Balaan hongee kun godina Baalee malees godina Booranatti ji'a fulbanaa bara 2020 takka irraa eegalee kan hammaate yeroo ta'u beeyladoonni kumaatamaan lakkaa'aman dhumuun uummanni rakkoo hamaaf saaxilamu yeroo garagaraatti gabaafamaa ture. Rakkoo hongee Booranaa mudate kanaaf uummanni Oromoo biyya keessaaf alaa dhaabbileen miti mootummaa fi mootummaa hamma tokko dirmatanis furmaata waaraa fiduu hin dandeenye. Hongeen gammoojjii godina Baaleetti mudate kunis ji'oota kan lakkoofsi yeroo ta'u qabeenya hawaasaa gammoojjii kan ta'e beeyladootni nyaataaf dhugaatii dhabuun dhumuu fi gariinis godaanuu jiraattota waabeeffachuun gabaasaati ture. Aanolee gammoojjii Baalee hedduu keessatti horsiisee bultoonni yeroo ammaa hongee bonaatiin miidhaman namoota waggoota muraasa dura sababa walitti bu'iinsa naannoo Sumaalee wajjin wal qabatee buqqaanii rakkoo keessa jiran irratti hongeen irratti dabalamuun daranuu rakkoo hamaaf saaxilamaniiti jiran. Gama biraatiin hongee godina Baalee mudate kanaan wal qabatee hawaasni 270 ol miidhamu mootummaan Itoophiyaa ji'a sadaasaa keessa ibseeti ture. Akka ibsa mootummaa naannoo Oromiyaatti naannolee Oromiyaa keessaa lammiilee miliyoonni 2 ol sababa hongeetiin miidhamaniiti jiran. Ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa irraa sadaasa 2020 takka bahe akka ibsutti hongeen mudate Oromiyaa godinoota gama kibbaa fi baha biyyattiitti hammaate qabeenya guddaa hawaasa horsiisee bulaa kan ta'e horii irratti miidhaa guddaa geessisaati jira. Kana malees gammoojjiin Baalee sababa hongeetiin wal qabate hanqinni bishaan dhugaatii hamaan mudachuun baramee jira. Uummanni Oromoo keessaaf alaan dhuunfaanis ta'ee gariin wal ijaaruun uummata gammoojjii Baalee keessatti rakkachaa jiraniif gargaarsa taasisuu irratti argaman. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa dhaabbanni gargaarsa waldaa egeree jedhamu midhaan nyaataa namoota 7,000 oliif uummata aanaalee gammoojjii Baalee keessatti rakkachaa jiraniif gumaachaniiti jiran. Miidiyaan har'aata mootummaa ta'e OBN gabaasa dhimmicha irratti guyyaa har'aa dhiyeesseen waldaan gargaarsa egeree jedhamu midhaan kuntaala 200 uummata gammoojjii Baalee hongeen miidhamaniif taasisuu gabaase. Gabaasa OBN kanarratti Ustaad Raayyaa Abbaa Maccaa yaada kenneen
gargaarsa midhaan nyaataa nuti birrii miliyoona 10 fi walakkaan binnee uummata gammoojjii baaleetiif geessine OBN miidiyaan mootummaa kontaala 200 nuuf gabaase. Hojii keenyatti aaran immoo hojiin nuti hojjenne mootummaaf gargaarsan ta'u jechuun qeeqeetti jira. Deeggarsa waldaan gargaarsa egeree taasise kana bakka bu'uun jilli Ustaad Raayyaa Abbaa Maccaatiin durfamu qaaman bakkichatti argamuun kan gumaachan yeroo ta'u viidiyoolee gaggabaabduu waraabuunis dhaamsa dabarfachaati turan. Jila kana wajjin kan jiru Ustaad Jamaal Aliyyi barruu gabaabaa fuula feesbuukii isaa irratti guyyaa kaleessaa maxxanseen ummanni gammoojjii Baalee gara beelatiin dugda isaaniitii fi harree hoqqattuu ofiifuu fe'amuu barbaaduun sa'a dheertuu bishaan barbaaduu isaanii ijatee nyangarreeje. Inshaallah rabbiin gargaarsifannee ergasii ummata keenya gargaarsifannee bishaan baasuufin boottee bishaanii bituufin inumaa makiinaa bishaan baasu bituufin yoo rabbii fedhee hin fagaatu rabbi roobaanis isaan haa dhaqqabu nutis waan iyyanne rabbii nu haa laaffisu jechuun barreesse. Ustaad Raayyaa Abbaa Maccaatis ummanni Oromoo bakka jiru hunda lammiilee isaa rakkoof saaxilame kanaaf akka dirmatu irra deddeebiin dhaamsaa dabarsaa ture. Ustaad Raayyaa Abbaa Maccaa fi jilli isaa waggoota muraasa dura rakkoo uummata gammoojjii Baalee mudateef gargaarsa walitti qabuun adda dureen bakkichatti argamuun haala uummanni keessa jiru addunyaatti agarsiisuun aantummaa saba isaaf qabu mul'iseeti ture. Gumaacha dhaabbata gargaarsa egereef kanas bakkaan ga'uuf ofii isaatii ceekuu irratti baadhachuun yeroo uummataaf kennu suuraa fi viidiyoon agarsiisu marsaalee hawaasummaa irratti qoodamaa ture. Jilli dhaabbata gargaarsa egeree gara godina Baalee imale kun gargaarsa godinicha keessatti taasisaa turan guyyaa har'aa gara Fibii Raayyaa Abbaa Maccaatiin ibsaati turan. Waliigala gargaarsa dhaabbanni egeree ji'a lamaaf walakkaaf godinaalee Oromiyaa keessaa Baalee, Wallagga, Booranaa fi naannoo Affaaritti taasisee Ustaaz Sufiyaan Usmaan ibseeti jira. Kana malees haala lammiileen naannolee kanneenii keessatti jiran Ustaad Raayyaa Abbaa Maccaa fi Ustaad Jamaal Aliyyi wal duraa duuban ibsaati turan. Yaa'iin idilee 40ffaa mana marii hojii raawwachiiftuu gamtaa Afrikaa roobii har'aa Finfinneetti eegale. Walgahii gamtichaa dureewwan Afrikaa hirmaachise kun walgahiin gamtichaa dureewwan Afrikaa hirmaachise kun dhimmoota ijaarsa humna Afrikaa, misooma qabeenya namaa fi diinagdee akkasuma hawaasummaa ardii Afrikaa irratti ni mari'ataa jedhame. Walgahiin waajjira gamtaa Afrikaa naannawa caffee araaraa magaalaa Finfinneetti argamutti gaggeeffamu kanarratti argamuudhaaf aangawoonni Afrikaa ministeeronni dhimma alaa biyyoota akka Madagaskar, Tanzaaniyaa fi Keep Verde dabalatee kanneen biraa hedduun argamanii jiru. Yeroo lammiileen Itoophiyaa hongen hubamaa jiran kanatti bulchiinsi magaalaa Finfinnee ammoo walgahii gamtaa Afrikaa keessummeessina sababa jedhuun baasii guddaan magaalaan akka miidhagdu taasisee jira jedhame. Yaa'iin gamtaa Afrikaa 35 kun gurraandhala 5 fi 6 waajjira dhaabbatichaa magaalaa Finfinneetti kan adeemsifamuuf jiru yeroo ta'u dura taa'aa haaraa filatuun ni raggaasisaa jedhamee eegama. Roobii har'aa ammoo walgahiin mana maree hojii raawwachiiftuu gamtaa Afrikaa 40 eegalee jira. Korri aangawoota gamtaa Afrikaa kun kan adeemsifamaa jiru yeroo ardii Afrikaa keessatti lolaaf jeequmsi siyaasaa akkasuma hongen hammaatetti. Addatti biyya lola walii keessa jirtu Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti adeemsifama. Walgahiin kun dhimmoota nageenyaa, tasgabbii fi diinagdee irratti ni mari'ata jedhamee eegama. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee ammoo walgahii gamtaa Afrikaa keessummeessina sababa jedhuun baasii guddaa baasuun gamoolee magaalaa Finfinnee ifaadhaan akka babbareedan taasisee jira. Baasii bareedina magaalaa kanarratti abbootiin qabeenya fi bulchiinsi magaalaa Finfinnee hirmaatuu isaaniitu gabaafame. Kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee ammoo qaamolee yaa'ii gamtichaa sababeeffachuun magaalaa Finfinnee miidheessan galateeffatanii jiru. Gama biraatiin yaa'iin gamtaa Afrikaa kun kan adeemsifamu yeroo biyya keessummeessitu Itoophiyaa keessatti lolli deemaa jiru falan argatanii fi biyyoota akka Suudaaniif Burkiina Faasoo fa'aa keessatti fonqolchi taasifame akkasuma Giinii Bisaawoo keessatti ammoo yaaliin fonqolchaa godhametti. Lolli humnoota TPLF fi Afaar jidduutti dhalate ammasitti hufee jira jedhame. Milishoonni Afaar kuma hedduu ta'an humnoota TPLF naannoo isaanii seenan qolachuuf lolli humnoota lameenii kun kaaba Afaar, aanaalee Beeralee fi Konoobaa keessatti kan itti hufee jiru yeroo ta'u mootummaan Itoophiyaa ammoo garee TPLF irratti haleellaa diroonii eegaluu isaati odeessi nu gahe kan ibsu. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ajjeechaan jila abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame qixa sirriitiin qoratamee qaamoleen ajjeechaa san raawwatan seeratti haa dhihaatan jechuun gaafate. Ajjeechaa abbaa gadaa Karrayyuu, abbaa gadaa Khadiir Hawaas dabalatee namoota 14 irratti raawwatame san mootummaan waraana bilisummaa Oromootu raawwate jiru garuu miseensi paarlamaa Itoophiyaa obbo Hangaasaa Ibraahimii fi itti aanaan deetaa ministeera nageenyaa kan ta'an obbo Taayyee Danda'a ajjeechaan sun humnoota nageenyaa mootummaatiin raawwatamuu saaxiluun isaanii kan yaadatamu. Arif Ahmad
isinitti dabalataa oduu tanaa. Koomishiniin mirgoota namooma Itoophiyaa abbootiin gadaa karrayyuu humnoota mootummaatiin murtii seera maleetiin ajjeefaman jechuun ibsa baase. Koomishiniin mirgoota namooma Itoophiyaa qorannoo isaa jala qabaa dhimma ajjeechaa jila abbootii gadaa karrayyuu irratti baaseen abbaa gadaa karrayyuu dabalatee namoota 14 humnoota mootummaatiin ajjeefaman jee. Qaamoleen bulchiinsaa fi nageenyaa yaa'a gadaa karrayyuu irratti ajjeechaa raawwatan yakki isaanii qixa sirrii taheen qoratamee seeraan gaafatamuu qaban jechuun ibse. Maatiin namoonni jalaa du'anii fi kanneen miidhaa qaamaatiif saaxilamanis beenyaa isaaniif malu akka argatan jechuun ibse. Mootummaan naannoo Oromiyaa amma dura ajjeechaa kana raawwate waraana bilisummaa Oromoo tahuu kan hime yeroo ta'u, haa ta'u malee qondaallee olaanaa fi miseensi paarlaamaa ajjeechaan kun qaamolee mootummaan raawwatamuu saaxilanii turan. Koomishiniin mirgoota namooma Itoophiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa 22/2014 godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee bakka gadaan michillee karrayyuu qubatee jirutti haleellaa raawwatameen namoonni hedduun du'uu fi kanneen biroo madaa'uu eeruu isa gaheerraa ka'uun qorannaa geggeessuu akka eegale hime. Koomishiniin kun muddee 7 hanga muddee 12/2014tti bakka haleellaan itti mudatetti argamuun miidhamtoota kanneen ijaan argan maatii warra ajjeefamaniitii fi qaamota mootummaa dhimmichi ilaallatu gaafachuun qorannoo geggeessuu himee jira. Sadaasa 21/2014 qaamoleen nageenyaa gandoota Aanaa Fantaallee hojiif dhaqanii osoo gara Mataaharaa deebi'aa jiranii bakka haroo Qarsaa jaamtutti guyyaa keessaa sa'aatii 8tti qaamolee hidhatan kan eenyummaan isaanii hin beekamneen haleelamuu adda baasus ibsee jira. Haleellaa kanaan miseensonni poolisii 11 du'uu fi 17 kan caalan ammoo madaa'uu kan ibse koomishinichi ajjeefamuun miseensota abbootii gadaa karrayyuu kana hordofeeti kan mudate jechuun gabaase. Sadaasa 22/2014 qaamoleen nageenyaa madda rakkoo mudatee sakatta'uuf gara karrayyuutti deebi'anii guyyaa keessaa sa'aatii 6irratti bakka jilli gadaa michillee qubatee jiru ganda xuuxxii iddoo addaa dheedhitti ja'amtu gahuun warra gadaa keessaa namoota 39 to'achuu kanneen ijaan argan irraa iyyaafachuu ibsee jira. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa kun ibsa amajjii 25/2014 baase kana keessatti miseensota gadaa gara bosona cabbii aanolee geeffaman 16 keessaa 14 rasaasaan akka ajjeefaman himee jira. Namoonni ajjeefaman abbaa gadaa Khadiir Hawaas boruu Fantaallee boruu Qumbii Gurraachaa Bulaa Fantaallee Roobaa Hawaas boruu Godaanaa Jiloo Daadi'oo Bulgaa Boora'uu Jiloo Didoo fi boruu Jiloo kanneen ja'aman dabalatee walumaa galatti namoota 14 ta'uu ibse. Namoonni kunneen lafarra akka ciisan erga dirqisiifamanii booda rasaasaan ajjeefamuu fi namoonni 2 ammoo fiiganii akka jalaa miliqan kanneen ijaan argan irraa odeeffachuus ibsi koomishinii mirgoota namooma Itoophiyaa baase kun ni addeessa. Poolisoonni erga namoota ajjeesanii booda reeffa waan dhoowwataniif reeffi kun dirreerratti dhoowee kaanis ammoo bineensi nyaachuu kanneen boodarra reeffa namoota kaasanii awwaalan irraa dhaga'uu simee jira. Namoonni ajjeefaman kanneen duddaan gombifamanii mataa fi duubaan rasaasaan rukutamuu mallattoon akka agarsiisus ibsee jira. Ibsi koomishinii mirgoota namooma Itoophiyaa kun yaa gadaa keessaa namoota 39 qaamoleen nageenya mootummaa guyyaa sana qaban keessaa 23 achi buuteen isaanii dhabamee erga ture torbee 2 booda reeffi miseensa gadaa Jiloo Boorayyuu maatiidhaaf kenname. Reeffa kana maatiidhaaf kan kenne poolisoota mooraa humna addaa naannoo Oromiyaa magaalaa Mojoo yeroo tahan qaamni nama kanaa akkaan tumame mataan baqaqee akka ajjeefame maatiin akka himanillee ibsi koomishinii kanaa ni ifoomsa. Miseensonni gadaa karrayyuu kanneen hidhaa turan ammoo torbaanota muraasa booda mana hidharraa gadhiifaman jee koomishinichi. Koomishiniin mirgoota namooma Itoophiyaa miseensonni gadaa karrayyuu 14 bakka humnoonni nageenyaa fi bulchitoonni naannawa sanii jiranitti seeraan ala haala suukanneessaan poolisootaan ajjeefamuu ragaa amansiisaa qabaachuu ibsee jira. Miseensota humnaan ugguramanii harka poolisootaa turan keessaa namni tokko osoo mooraa humna addaa Oromiyaa magaalaa Mojotti to'annoo jala jiru haala suukanneessaa fi karaa seeraan ala ta'een ajjeefamus ragaa amansiisaa qabaachuu hime. Koomishinarri koomishinichaa Daani'eel Baqqalee qaamoleen yaa'a gadaa karrayyuu irratti ajjeechaa raawwatan akkasumas kanneen miseensota poolisii irratti ajjeechaa raawwatan seeraan akka gaafatamaniif qorannoo yakkaa qixa sirrii tahee fi hatattamaan geggeeffamuu akka qabu dhaamanii jiru. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin Ameerikaan dirqamaan lolatti nu naqaa jirti jechuun akeekkachiisan. Puutiin Ameerikaan Raashiyaan Yuukireen akka weerartu dhiibbaa godhaa jirturra hatattamaan akka dhaabbattu gad-jabeessanii gaafatanii jiru. Dabaluunis akeekni Ameerikaa, Raashiyaa fi Yuukireen jidduutti lola kaasuun dhiiga dhangalaasuu fi qoqqobbii dabalataa Raashiyaarra kaa'uu fi ji'an.
Puutiin itti fufuun Ameerikaan yaaddoo Raashiyaan humna waraanaa neetoo Yuukireen maadheeffaterraa qabdurraa qollifatti jechuun qeeqanii jiru. Ameerikaa fi michoonni isaa gamtaan neetoo Raashiyaan Yuukireen weeraruuf jechuun himataa jiru. Raashiyaan garuu Yuukireen weeraruuf karoora humaatu lafaan qabu jechuun haalti. Raashiyaan humna waraanaa 100,000 ga'u daangaa Yuukireenitti kan bobbaafte yeroo ta'u, bobbaan waraana Raashiyaa kun ammoo biyyoota dhiyaa akka malee yaaddesse. Muddamni daangaa Raashiyaa fi Yuukireen kun erga kutaa Kiriimiyaa keessatti ganna 8 dura lolli adeemsifame lubbuu namoota 14,000 galaafatee fi dhiiga hedduu dhangalaaseen booda barana kan hammaate. Raashiyaan Yuukireen walii galtee amma dura diidee jechuun kan himattu yeroo ta'u, finciltoonni Raashiyaan deeggaraman kutaa Kiriimiyaa naannolee hedduu dhuunfatuudhaan argamu. Pireezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelensaak duulli Raashiyaan adeemsisaa jiru kan Raashiyaa fi Yuukireen qofa osoo hin taane kan guutuu Awurooppaa miidhuu malu jechuun akeekkachiisanii jiru. Xiyyaarri lolaa Turkii finciltoota Kurdish Iraaqii fi Suuriyaa irratti haleellaa adeemsise. Ministeerri ittisaa Turkii humni xiyyaara lolaa biyya isaanii maadhee leenjii fi meeshaa waraanaa finciltoota Kurdish Iraaqii fi Suuriyaa irratti haleellaa adeemsisee jira. Haleellaan qilleensarraan Turkiin adeemsifte kun finciltoota Suuriyaa YPG fi kan Iraaq PKK jedhamu irratti kan xiyyeeffate. Ministeerri ittisaa Turkii Haluus Akar haleellaa kanaan miseensota gareelee shororkeessitoota hedduu ajjeesuun injifannoo argannee jiran. Gama biraatiin mootummaan Iraaq haleellaa Turkii kana balaaleffattee jirti. Haleellaan qilleensarraan Turkii Iraaq keessatti adeemsifte kun birmadummaa Iraaq kan sarbe jechuun akka malee balaaleffatte Iraaq. Qondaalli waraana Iraaq maqaan isaaniin ibsamin tokko ammoo haleellaan 20 lafa Iraaq naannawa gaara Sinjar jedhamutti adeemsifamuu himanii jiru. Gareen PKK erga bara 1984 as mootummaa Turkii waliin falmii godhaa turee jira. Ergasii kaasee lolli Turkii fi garee kana jidduutti adeemsifame yoo xiqqaate lubbuu namoota 40,000 galaafatee jedhama. Ajjeechaan kunis kibba baha Turkii keessatti haleellaa humnoota mootummaatiin raawwatame jedhame. Suuraan bofa ija sadii qabu yeroo duraaf kaaba Awustiraaliyaatti argamuu maddeen gabaasanii jiru. Maddi oduu bineensota Awustiraaliyaa yeroo duraaf suuraan bofa ija sadii qabu argamee jee. Akka maddi oduu kun jedhutti bofni ija sadii qabu kun kan maqaan isaa Monty Python jedhamu ji'a dabree keessa kibba baha Awustiraaliyaatti argame garuu torbaan tokko booda du'ee argame. Qorattoonni bineensota ammoo bofni ija sadii qabu mul'atuun dhiibbaa jijjiirama haala qilleensaa addunyaatiin kan wal qabatuu jiru. Bofni kun ji'a dabree keessa kibba baha biyya Awustiraaliyaa magaalaa Darwin jedhamtutti kan argame yeroo ta'u, guyyoota muraasan booda garuu du'uu isaatu gabaafame. Qorattoonni bofni kun mataa lama kan hin qabne tahuu mirkaneessuun garuu ija sadii waa ittiin arguu danda'u qabaachuu isaanii raajii kaasan irraa mirkaneeffachuu himan. Profeesar Brian Ferry bofa ija sadii qabu kana yeroo duraaf arguu himanii raajiin kun ammoo jijjiirama haala qilleensarraa waan dhufee jiran amma dura bofa ija sadii qabu hin agarre kan jiran profeesarri kun garuu yeroo hedduu bofa mataa lamaa fi ija sadii ol qabu arguu himanii jiru. Amma dura bofa ija sadii qabu hin agarree kan jiran profeesarri kun garuu yeroo hedduu bofa mataa lamaa fi ija sadii ol qabu arguu himan Yuunivarsiitii Queensland irraa Profeesar Brian Ferry. Tole daawwattoota keenya oduu namaaf qabannee dhiyaanne isaan gammadaa waan ture waan nu daawwattaniif ulfaadhaan Badrii Yuusufii qophii biraatiin wal agarraa nagaatti.